Tole akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya. Egaan guyyaa har'aa immoo koorsii maakiroo ikoonomiksitu chapter 1 theories of consumption kan jedhu kana kan wajjin ilaallu ta'a. Egaan barattoonni koorsii kana fudhatan akkasumallee warri exit irratti fudhatan waan si fayyaduuf haga xumuraatti nafaana turaan afeerraa kootiin chapterichi the concept of consumption irraa kan jedhu irraa eegala jechuudha. What is consumption? Consumption is the use of goods and services by households. Fayyadama jechuudha. So goods and service by household jechuudha. So defined as spending for acquisition of utility. Defined as spending for acquisition of utility. Namoonni goods yookaan service tokko kan fayyadamu maaliif wayii barbaacha jechuudha. Utility yookaan satisfaction gammachuu wayii waan sanarraa argachuudhaaf jechuudha. So consumptioniidhaaf wanti spend ta'u yookaan wanti baasii ta'u maaliif utility barbaacha jechuudha. The idea of consumption is micro or macro idea. Gaafa inni kun amsanitti fakkaata. Consumptioniin micro level moo macro idea dha. How do households decide how much of their income to consume today and how much to save for the future? Householdonni galii isaanii keessaa har'a hammam akka fayyadamuu qaban akkasumallee gara fuulduraatiif immoo hammam kuufachuu akka qaban akkamitti murteessu gaafilee kanaan eegala jechuudha. Maalumaafuu yaanni consumptionii kun micro levelidha jechuudha. So micro sababni isaas individual level irratti decisionii ta'uudha jechuudha. Inni kun kanaafiyyuu micro levelidha. Asitti deebisaa this is a microeconomic question because it addresses the behavior of individual decision makers. So deebii individual decision maker iti waan ta'eef. So egaan innichi kun microeconomic level ta'uyyuu decisioniin gama consumptioniitiin taasifamu kun macro yookaan aggregate level irratti dhiibbaa guddaa uuma jechuudha. However, its answer has macroeconomic consequences. Kanaafiyyuu deebiin yookaan deciisioniin gama consumptioniitiin taasifamu economy akka waliigalaa irratti aggregate irratti dhiibbaa uuma jechuudha. Consequences achirratti mul'ata. Households consumption decisions affect the economy as a whole. Behaves both in long run and in short run. Long run irratti illee short run irratti illee dhiibbaa irraan ga'a jechuudha. The consumption decision is crucial for long run analysis. The consumption decision is crucial for long run analysis because of its role in economic growth. The consumption decision is crucial for short run analysis because of its role in determining aggregate demand. So consumption decision kun long run keessatti economic growth murteessa jechuudha. So economic growth analysis gochuu baay'ee nu gargaara. Akkasumallee short run keessatti immoo aggregate demand barbaaduudhaaf nu gargaara jechuudha. Egaa wanti nama ajaa'ibu consumption is 2/3 of GDP. Out of total GDP consumption hammam jechuudha 2/3. So fluctuation in consumption are a key element of booms and recessions. Kanaafiyyuu economic fluctuation jijjiiramni consumption fluctuation yookaan jijjiiramni consumption irratti taasifamu garamitti nu geessa jechuudha. Gara economy downturn yookaan boomii upward sanitti nu geessa jechuudha. Gara peak sanitti nu geessa jechuudha. Economy'n yookaan akka gadi bu'u gara depression akka deemu yookaas immoo akka ol ka'u
gara lamaanittuyyuu nu geessaa jechuudha haala irratti hundaa'e. Consumption with the function that relates consumption to disposable income, C is equals to C into Y minus T. Consumption akka functionii disposable income ti. Kan jechuun inni namni tokko consume kan godhu income qabatee gara manaatti galerraa, which means taaksii yookaan wantoota akka kaffalaman irraa kaffalee income qabatee gara manaatti galu sanirraa. So kanaaf akkas ta'e egaan chaaptarii kana keessatti tiyooriiwwan garaagaraa laallaa consumptioniidhaan wal qabate jechuudha. So achi keessa inni jalqaba irratti argannu Keynes and the consumption function. Namoota tiyoorii gama consumption kanaan baay'ee contribute godhan keessaa Keynes nama tokkodha. Egaan tiyoorii isaa immoo maal jedha kan jedhu kan wajjin laallu ta'a. Keynes made the consumption function central to his theory of economic fluctuations. So made the consumption function lafa kaa'ee jechuudha. Keynes wanta lafa kaa'ee wayii qaba, and it has played a key role in macroeconomic analysis ever since. Akkasumallee Keynes nama macroeconomic analysis keessatti gahee guddaa taphateelleedha. Maal jedhe laata? Keynes tilmaamota sadii lafa kaa'e. Keynes conjectures kan jennuun kana jechuudha. Educated guess kan jennuun jechuudha. Garuu daataa irratti kan hundaa'e osoo hin taane akkasumatti tilmaamota lafa kaa'ee qaba jechuudha. Tilmaamota sadii. Kana hubachuu inni qabnu daataa funaanee yookaan akkasitti empirikaalii waan ta'e hojjetee osoo hin taane propensity to consuming 1 fi 0 gidduutti argama jechuudha jedhee lafa kaa'e. Marginal propensity to consume jechuun inkaamii dabalataa argannu keessaa yuunitii akka inkaamii dabalataa doolaara tokko arganne keessaa namni tokko achi keessa paartii sana keessa agate consume godha, agate immoo save godha jechuudha. Guutumatti hunda ishee fayyadamu, guutumatti hunda ishee hin ol kaawwatu jechuudha yaadnichi kun. Marginal propensity to consume jechuun doolaara dabalataa tokko osoo argattanii achi keessa paartii wayii save goona, paartii wayii consume goona jechuudha. Innichi kun marginal propensity to consume jedhama. The amount consumed out of an additional money of income is called marginal propensity to consume. Income dabalataa qarshii tokko gaafa argan, qarshii tokko keessaa dhibbantaa hagatee consume goona, dhibbantaa hagatee save goona. Inni kun dirqama osoo hin taane namoonni akkasumatti psychologically isa jaalatu. Save gochuus hin jaalatu, consume gochuus hin jaalatu. Inni lammaffaa conjecture Keynes keessaa average propensity to consume falls as income rises. Isa kana giraafiidhaan booda irratti ni ilaalla. Maal isinitti fakkaate? Average propensity to consume jechuun ratio consumptionii fi income jechuudha. Ratio consumptionii fi income kana jechuun income argannu san keessaa income argannu sana keessaa haga kam consume goone. Ratio of consumption to income. Kanaaf iyyuu asirratti wanti isin hubachuu qabdan maatii salphaadha jechuudha. Consumption over income eega ta'ee income keenya denominatoryidha jechuudha. Denominatoriin kun baay'ee dabalaa gaafa deeme angubbaarraa haga xiqqaa haga ta'e dabalaa deema. Sababni isaas proportional miti. Akkuma income dabalu consumptioniin waan hin daballeef limitiin beektudha yaada. Inni kun baay'ee guddaa gaafa ta'aa deema, average isaan immoo maal ta'aa deema? Xiqqaachaa deema jechuudha. Kanaaf average propensity to consuming akkuma income baay'ee dabalaa deemuun gadi bu'aa deema. Inni kun baay'ee salphaadha jechuudha. Fakkeenyaaf consumptioniin 100 keessaa 10 ture. Amma immoo si'a lammaffaa irratti consumptioniin 20tti guddatee jennu income immoo 10,000 osoo ta'e 10,000 osoo ta'e maaltu ta'a jechuudha? Ratioon isaa baay'ee xiqqaachaa deema. Denominatoriin baay'ee guddaa ta'e inni kun
small amount xiqqoodhaan waan dabaleef maaltu ta'aa jira jechuudha. Average isaanii marginal average propensity to consuming kun hir'achaa deema. Qallaadha. Salphaadha baay'ee jechuudha. Average propensity to consuming akkuma income keenya dabalaa deemuun gadi bu'aa deema jedhee. Income is the main determinant of consumption. Variable income determine godhu consumption dha. Variable biroo relation qaban consumption wajjin jedhee lafa kaa'e. Isaan kun tilmaamoota keenyas sadeen jechuudha. Inni jalqaba marginal propensity to consuming tokkoo fi 0 gidduutti argama always. Sababni isaas namoonni income dabalataa unity takka yookaan qarshii tokko yookaan doolaara tokko yookaan birrii tokko gaafa argatan paartii agate achi keessaa ni qusatu paartii agate immoo seef godhu. Sababa kanarraa kan ka'e consumptioniin 0 sin ta'u tokko sin ta'u tokko oli sin ta'u tokko 0 gadi sin ta'u between 0 and 1 jedhee lafa kaa'e jechuudha keenyas. Akkasumallee average propensity to consuming kun immoo income keenya sana keessaa hagi nuyi consume goone sun maal ta'aa deema akkuma income keenya baay'ee dabalaa deemuun kana jechuun bar akkuma income keenya baay'ee guddachaa deemuun income sana keessaa proportionii xiqqaa consume gochaa deemnaa yaada akkasii qaba jechuudha. Income keenya gaafa baay'ee guddaa ta'u proportionii nuti income sana keessaa consume goonu haga xiqqaadha jechuudha. Inni sadaffaan immoo income consumption kan determine godhu income keenya qofa jedhee lafa kaa'e jechuudha. Yaadota kana sadeen baay'ee critically waan ta'aniif qabachuun murteessaadha. So kanatti aansuun the interest rate does not have an important role. Ga'een qabachuudha interest rate as keessatti consumption barbaadu keessatti. On the basis of these three conjectures, the Keynesian consumption function is often written as kanaafiyyuu Keynesian consumption function bifa kanaan barraa jechuudha. C is equals to autonomous consumption plus marginal propensity to consume times income dha jechuudha. Kan jechuun isheen jalqabaa consumptionidha. Inni lammaffaa autonomous consumption kan jennu namni tokko gaafa galii oomayyuu qabaachuu baate lubbuun jiraachuuf dirqama wayii nyaachuu qaba jechuudha. Kanaafiyyuu consumption isaa 0 miti. Namni kun kan duratti save godhate yookaan qusatee irraa nyaachuu danda'a. Yookaas immoo liqeeffatee consume gochuu waan danda'uuf consumptioniin autonomous consumptioniin always 0 miti jechuudha. Marginal propensity to consume si xiqqootan immoo akkuma jalqaba jillaallee inni taansu income dha. Kanaafiyyuu asitti autonomous consumptioniin always greater than 0 dha jechuudha. Akkasumallee marginal propensity to consume always between 0 and 1 dha. Isaan kana qabannaan C guddichi kun consumption, Y is disposable income. Disposable income means income after tax dha jennee jirra. Autonomous consumption kun immoo is constant akkasumallee greater than 0 dha jechuudha. C into marginal propensity to consuming marginal propensity to consume dha jechuudha. Bifa kanaan gaafa laallee giraafiidhaan gaafa ibsinu immoo sirriitti nu salphata jechuudha. Asitti inni kun Keynesian consumption function graafiidhaan gaafa agarsiifamudha. So egaan asirratti isheen kun autonomous consumptionidha. Maafas teesse gaafa jennee iddoon kun pointiin kun 0 miti jechuudha. Sababni isaas ol siqee ka'e 0 irraa center irraa. Sababni isaas autonomous consumption always namni tokko lubbuun jiraachuuf dirqama fayyadamuu qaba waan ta'eef. Akkasumallee laayiniin kun consumption function dha jechuudha. Ittaansee marginal propensity to consuming kun slope consumption function jechuudha. Laayinii guddaa kanaaf laayinii isa dheeraa kanaaf seeraan hin kaasne laayinii isa kanaaf slope marginal propensity to consume ta'a jechuudha. So akkasumallee laayinii kanarraa inni gadi akkas doot ta'ee sadarame kun average propensity to consume dha. Average propensity to consume immoo akkuma income keenya baay'ee dabalaa deemu steep irraa
gara filaatnesiitti deemaa jechuudha. So inni kun immoo maal agarsiisa? Namoonni sooreyyiin inkaamii isaanii keessaa paartii yookaan proportionii xiqqaa konsuum godhu jechuudha filaatnesiin kun. So giraafii kanarra wanti hubachuun dirqama ta'e yoo jiraate illee marginal propensity to consuming slope consumption function akka ta'e akkasumallee average propensity to consuming filaati ta'a akka deemu akkuma inkaamiin dabalaa deema mireesi akkana akkuma inkaamiin dabalaa deemu innichi kun filaati ta'aa deema jechuudha. Steepness isaa hir'achaa deema jechuudha. So asitti steep ture a little bit asii gadi bu'aa dhufe jechuudha. Akkasumatti deema. Innichi kun maal agarsiisa? Warri inkaamii guddaa qaban reeshoo yookaan inkaamii isaanii sana keessa proportionii xiqqoo akka konsuum godhan nutti agarsiisa. So graafichi the Keynesian consumption function kana fakkaata jechuudha. The early empirical successes kan jedhan kana wajjin ilaalla. Keynes tilmaamoota isaa kana eega lafa kaa'ee booda yaada Keynes kana mirkaneessaniif yookaan empirically isaan kun immoo egaan kan Keynes educated gasiidha jennee innichi kun immoo empirically data funaanamee yaadni Keynes sun sirriidha jedhanii warra approve godhaniif jechuudha. So soon after Keynes proposed the consumption function, economists began collecting and examining data to test its conjectures. Kanaaf iyyuu tilmaamoota isaa kana test gochuudhaaf economistoonni data funaanaa turanii examine gochaa turanii. So sana booda the earliest studies indicated that the Keynesian consumption function is a good approximation of how consumers behave. Earliest studiin yookaan studiiwwan akkuma Keynes consumption function kana propose godhee booda ba'anii maal agarsiisanii tilmaamni yookaan Keynesian consumption function kun approximation gaariidha jedhanii fudhatan jechuudha. Approximation bareeda jedhanii lafa kaa'an. In some of these studies, studiiwwan kana keessatti researchers surveyed households and they collected data on consumption and income. Amma egaa maal godhanii researcheroonni consumption fi income irratti data collect gochaa turan. Household irra deemanii data collect godhanii so sana booda maaltu ta'ee argannoo argate isaanis hin argatan jechuudha waa'ee. They found that households with higher income consumed more. Maal argatan isaanis householdonni warri galii guddaa qaban akka more consume godhan. Asirratti wanti sun hubachuu qabdan galii isaanii sana keessaa parsantii guddaa consume godhu osoo hin taane warri galii guddaa qaban relatively warra galii xiqqaa qabu wajjin gaafa wal bira qabnee madaallu guddaa akka consume godhan. Sababni isaas akkuma income isaanii dabalu consumption illee ni dabala. Garuu hamma income dabale sanii ni miti. Income qarshii 1,000 irraa 10,000 osoo galee consumption immoo 1,000 irraa 900 consume gochaa osoo ture gaafa 10,000 galuuf income isaa immoo amma consume gochuu danda'a xiqqoo ol siquu danda'a 1,500 yookaan 2,000 siquu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu haga income dabale sana miti. Kan dabale consumption garuu agate dabaleera. Gaafa income isaa 100 gale namni kun 100 guutuu consuming godhu. Agate in dabala garuu agma income dabale san dabaluu dhiisuu danda'a. Kanaaf iyyuu warri galii guddaa qaban consumption isaanii guddaadha akka ta'e argatan jechuudha. They found that households with higher income consumed more, which confirms that the marginal propensity to consume is greater than 0. Marginal propensity to consume kun egaan kun maal agarsiisa? Income qabnu sana guutuusaa eega saving goone guutuusaa eega consuming goone marginal propensity to consuming 0 fi 1 gidduutti argamuusaa nutti agarsiisa jechuudha.
Kanaaf iyyuu warri galii guddaa qaban more consume gochuu isaanii marginal propensity to consume zeeroodhaa ol akka ta'u taasisa jechuudha. Lammaffaa irratti maal argatanii they also found that households with higher income saved more. Akkasumallee warri inkaamii guddaa qaban guutuusaa consumptioniidhaaf hin oolchan waan ta'eef hagatee more save godhu. Inumayyuu innichi kun inkaamii isaanii keessaa proportionii guddaa save godhu jechuudha. So yaadni isaa walitti bubbu'aa waan ta'eef haga danda'ame adda baafachuuf yaaladha. Which confirms that the marginal propensity to consume is less than 1. Marginal propensity to consume tokko hin ta'u jechuudha. Akkamitti guutuusaa konsuumuu osoo goonee tokko ta'a ture. Garuu paartii akkuma inkaamiin keenya dabalu more save waan gooneef maaltu ta'a jechuudha. Marginal propensity to consume less than 1 ta'a jechuudha. In addition, these researchers found that higher income households saved a larger fraction of their income, which confirms that average propensity to consume falls as income rise. Egaan asitti maaltu jira? Namoonni galii guddaa qaban saved larger fraction of their income, which confirms average propensity to consume falls as income rises. Amma egaan asitti immoo gama inkaamii isaanii keessaa proportionii guddaa save ta'uutti deemna jechuudha. So kana jechuun namoonni inkaamii isaanii keessaa dhibbantaa guddaa save godhu. Kun immoo maal agarsiisa? Average propensity to consume akka akkuma inkaamiin dabalaa deemuun akka gadi bu'aa deemu taasisa jechuudha. jedhanii lafa kaa'an. This data verified Keynes conjectures about the marginal and average propensity to consume. So data waliin kun marginal propensity to consume akka 0.1 gidduu ta'e akkasumallee average propensity to consume akkuma inkaamiin dabalaa deemuun gadi bu'aa deemuusaa mirkaneessanii jiru. In other studies, researchers examined aggregate data on consumption and income for the period between the world wars. Short time series data ammallee researcheroonni biraa short time series data funaanuudhaan walitti fufiinsan jechuudha. Aggregate data consumption irratti consumption fi income irratti funaanuudhaan waan lafa kaan qabu. Inni kunis time isaa yeroo waraana tokkoffaa fi waraana lammaffaa gidduu ture jechuudha. Taayimiin isaa. So this data also supported the Keynesian consumption function. Inni kunillee ni deeggere jechuudha Keynes. In years when income was unusually low, such as during the depths of the Great Depression, both consumption and saving were low. So yeroo Great Depression akkuma beekamu consumption fi saving baay'ee gadi bu'aa ture, indicating that the marginal propensity to consume is between 0 and 1 akka ta'e agarsiise. In addition, during those years of low income, the ratio of consumption to income was high. Ratio consumption to income guddaa ture jechuudha. Confirming Keynes' second conjecture that asitti wanni hubachuu qabnu during those years of low income, the ratio of consumption to income was high. Jalqaba irratti income keenya gaafa dabalaa deemu average propensity to consume gadi bu'aa jennee turre. Gaafa income keenya gadi bu'aa deemu ol ka'aa jechuudha faallasa. Yaada waan naannessee kaa'eef akka confusing ta'anii please. Asitti average propensity to consume akkuma income keenya dabalaa deemuun gadi bu'aa deema jedhe Keynes. Isaan kun immoo jarri daataa funaananii yeroo waraana tokkoffaa fi waraana lammaffaa gidduutti jechuudha. Maal argatanii yeroo sana inkaamiin gadi bu'aa ture. Yeroo inkaamiin gadi bu'aa ture sanitti immoo average propensity to consume high ture. Kana jechuun maal agarsiisa? Oppositely
gaafa inkaamiin keenya osoo ol ka'e inni kun gaduma bu'aa jechuudha deebi'ee. So bifa kanaan jira. Thus, the data also confirmed Keynes' third conjecture that income is the primary determinant of how much people choose to consume. Egaan guyyaa jalqabaa waan ta'eef walitti hin baay'isnu paartii taanuun viidiyoo bareeda qaban isiniif dhiyaanna. Egaan chaanalicha afaaraa utaata subscribe godhachuun dagatinaa viidiyoo kana like share godhaadha hiriyoota keessaniif illee share godhaa akkasumallee komentii jalatti maaltu akkasiin hojjetamuu qabu nu beeksisaa akkasumallee akkamitti akkasiin hojjetamuu qabu nuuf katabaa isiniin jennaa goodbye.